Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota OCM tu nageenya keessan bararaan nagaa jira. Alhamdulillah egaa hordoftoota keenya guyyaa har'aas walitti deebinee jira. Maaliif walitti deebinee kan jedhusi odeeffannoo baay'ee tokko barbaachisaa ta'ee fi gaafii hedduu keessanii kan ta'e gaafii keessan isinii deebisa jedhee guyyaa har'aas ni dhufee jira jechuudha. Kanaaf horoon yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaali kana dhuftan subscribe gochuu hin dagatina. Maatii keenya kan taatan like share gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jira. Egaa YouTube chaanaali keenya irraa wanta hedduu akka baratanii fi hedduu akka irraa fayyadamtan abdii qaba. Warroonni yeroo dheeraaf waliin turre odeeffannoo akkam akkamii isin biraan gahaa akka turree fi akkamitti akka irraa fayyadamtan ni beektu jechaadha. Warroonni ijji keessanii fi sammuun keessa waan dhugaa fi waan sirrii hubatu sarara kanaaf kun akka carraa keessaniiti jechaadha. Maaliif haalli nama garagara wal keessa kan dhugaa fudhatutu jira, kan dhugaa hin fudhannetu jira, kan immoo kan soba jaalatutu jira. Namni tokko tokko isaan irraa kan hafeen ala warroonni kun hedduu akka irraa fayyadamtanii fi akka itti gammantanis abdii qaba. Viidiyoon tunis viidiyoo hedduu tokko murteessaa fi filatamaa taate jechaadha. Maaliif egaa hedduu keessaniiti warroonni mana lukkii 70 60 80 100 bulokkeettii fi mukaan ijaaruuf qarshii hammam nu gaafatan jettan viidiyoo itti irratti qabadhee isiniif dhufa. Kun ammoo gaafii afaaniin deebi'u jechaadha. Haala hojii irratti mana tokko ijaaruudhaaf maal maaltu nu barbaachisaa jettanii warroonni gaafatan meeshaan kun gatiin isaa meeqa, akkamitti argachuu dandeenya, mana kana eenyutu nu ijaaruu danda'a, akkamitti ijaarachuu kan dandeenya kan jettan gaafii hedduutu jira. Gaafii kan inni isiniif deebisu ni yaala jechaadha. Kanaafuu warroonni gaafii kana gaafatanii fi warroonni gaafii kana hin gaafatanis baafatanii hin gaafanne malee keessa keessanitti gaafii ta'ee hafuun isaa waan hin oolle guyyaa har'aa keessa keessanii baafatanii hin gaafatin deebii isaa argatan jechaadha. Kanaaf hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Viidiyoon gabaabaadha waan ta'eef hamma xumura yoo hordoftan odeeffannoo baay'ee tokko barbaachisaa fi waan gaafii sirriitti tajaajila argatanii ni baatan jedhee yaada. Isaan dura viidiyoon kana namni hundinuyyuu like gochuu hin dagatina. Like godhaati irra caalatti bilbilatti fayyadamtanii baay'ee yeroo waa'ee irra deddeebi'ee dubbadhaa dhiifamallee jira na uffachaa. Bilbila harkatti qabataniitiin kan fayyadamtanii like akkanatti bilbilatti kan isin fayyadamtanii bilbila harkaan qabattee fayyadamarta like goote maal rakkina qaba achirratti. Like gootiif wanti ati baastus hin jiru. Gootiifis wanti sirraa irratti hin jiru. Yoon goon illee wanta argattu hin jiru. Kanaaf like godhaati nu jajjabeessa. Maaliif namni tokko waan tokko deebi'ee akka hojjetuuf hamilee ta'a jechuudha. Kanaaf hamilee yoo isin hin taane ana qofaaf osoo hin taane yeroo baay'ee waan kanaan dubbadha. Ana qofaaf osoo hin taane biraatiifis hamilee taatan jechuudha. Hamileen ammoo barbaachisaa hojii tokko keessatti. Kanaafis akkas like godhaa bira darbaa isin hin jedha. Like osoo hin goone nageeffatina viidiyoo kana hundi namaatu yoo. Kanaaf yeroo baay'ee laayikiin gadi bu'aadha. Koomentii keessan tutara yeroo caalaa laayikii. Kanaaf kallattii maan gaafii guyyaa har'aa gaafii keessan yookaan immoo deebii isinii qabadhee dhufeetti yoo seen jalqabarratti egaa YouTube chaanaalii kanarratti wantoonni yeroo baay'ee isin biraan ga'u kan odeeffannoon ani isin biraan ga'u waa'ee ijaarsa manaatiin kan wal qabate jechaadha. Kanaaf mana tokko ijaaruuf mukaan ijaaruuf dhakaan yookaan bulokkeettaan ijaarutu jira. Kanaaf mukaan ijaarutu fi dhakaan ijaaru garaagarummaan isaa maali yookaan ammoo kamtu caalaa waan jira jechaadha. Kan gaafii keessanii mana tokko bulokkeettiin ijaaru moo mukaan ijaarutu irra salphaadha yookaan ammoo faayidaa yoo mukaan ijaarre maali bulokkeettiin yoo ijaarre maali irra caalaa namoonni mana yoo ijaaran bulokkeettiin ijaaru akka guddaatti akka fagootti kan isaan ilaalan yookaan ammoo namoonni baay'een dandanii akka ijaarretti kan isaan herreegatan jechaadha. Kunis dura akkasuma ture yaa'u yeroo kanatti meeshaaleen gatii meeshaalee ijaarsa manaa dabaluudhaan wal qabatee akkasumas fagaachuun isaa waan hin oolamne. Kanaaf bulokkeettiin ijaaruuf mukaan ijaaruun kan qarshii irra caalatti kan baay'inaan kan fitu bulokkeettii yoo ijaarre qarshii hedduu nu gaafachuu ni danda'a. Haa ta'uutii mukaan ijaarus yeroo kana warroonni muka hunda isaa bittanii qarshii hedduu isin gaafachuu fi innis qarshii baay'ee isin gaafachuu ni danda'a. Irra caalatti warroonni muka ofii keessanii qabdanii fi muka hunda ta'uu baatu muka tokko tokko warroonni ofii keessan kan maatiitti fayyadamtan mukaan ijaarutu irra salphaadha jechaadha. Cimina yookaan ammoo cimina manaa irratti umrii dheerachuu manaa irratti garaagarummaa hedduu kan hin qabne inumaayyuu kan mukaan ijaarutu cimina hedduu qabudha kan dubbatamu yeroo baay'ee. Fakkeenyaaf mana mukaan ijaarree shawaaru kunneen akka bulokkeettiin ijaaramu sanatti akkuma akka viidiyoo irratti isin biraan gahaa ture sanatti haala sanii yoo ijaarre mana keenya haala salphaan jiguu hin danda'u jechaadha. Irra caala mana bulokkeettii jisuudhaaf baay'ee waan nama dhibu miti. Kanaan wal qabatee gatiin isaa kan bulokkeettiin ijaaramutu gatiin isaa ol kaadha. Maaliif sibiila achi keessatti wantoonni qarshii baay'ee nu gaafatu. Sibiilli takka yeroo kana beergaan tokko immoo meetirri 12 yaa meetirri 12 qarshii naannoo qarshii 580 ammoo qarshii akkasitti barreeffamaan malee sammuutti hin qabu qarshii 580 ammoo qarshii 600 kan inni gurguramu miilimeetira
kudha lamaa kan ta'e jechaadha. Kanaaf gatiin sibiila hedduu waan ol ka'eef bolokkeettiin ijaaruun qarshii hedduu isin gaafata mukarra. Mukaan ijaaruus qarshii hedduu nu gaafata. Kanaaf tooftaalee mana tokko yoo ijaaru qarshii baay'ee akka nu gaafanne yookaan immoo qarshii baay'ee akka nu gaafatu nu taasisan keessa jedhee viidiyoo tokko isin hojjedhee jira. Isa sallaalata mana keessan ijaarachuu ni dandeettiin jechaadha. Caala namoonni baay'een gatiin ati jettuu fi gatiin mana ittiin ijaarannu garaagaraa walitti hin dhufu jettanii waan akkasii kaasaa waan turtaniif yookaan immoo kaasaa waan jirtaniif mana tokko al takka jalqabdanii alumas yeroo isaanitti xumuruu yoo dandeettan akkuma kan xumurtan yoo ta'e qarshii baay'ee isin hin gaafatu jechaadha. Kanaaf namoonni baay'een waan akkasii irraa ka'ee mana tokko ji'a lama keessatti kan xumurtan akkuma waggaa tokkotti mana ijaartanii kan geessan jira. Kunis maaf kana taa'u osoo hin taane haalli jireenyaas garaagarummaa uumuu danda'a. Egaa mana akkasitti waggaatti kan xumuru ji'a jaatti ji'a shanitti kan xumuru yoo ta'e qarshii baay'ee baasuu dandeenya baay'ee. Kana isin jira inni itti aanu gatii yeroo baay'ee gatii manaa yoo isin yookaan immoo ijaarsa manaa mana lukkii haganaa ijaaruudhaa fi qarshii hamma kana nu gaafata jedhee viidiyoo akkasitti isin hojjedha yeroo baay'ee. Kanaaf namni tokko gaafii yookaan immoo namni hedduu yeroo baay'ee naga gaafata turtan gatiin kuni kam ijaarsa manaa qofa moo bittaa lafaas walitti dabalata? Bro, I'm sorry. Kuni beekamaadha jechaadha. Tarii namoonni erga biyya deemtan immoo biyya keessatti kan waa hin hojjetannee fi erga deemtanii kan turtan waan akkasii yoo ta'e malee bittaa lafa qarshii hagam akka ta'e ni beektan. Baay'ee kaartaa pilaanii keessatti magaalota hedduu keessatti fakkeenya magaalaa Shaashmannee keessatti namoonni gaafatan jirtanii lafa kaartaa pilaanii qabu kaareen 200 qarshii miiliina tokkoof qarshii 200 hamma qarshii 900 lafti gadaanaan kaartaa pilaanii keessatti. Mana itti ijaaruu kan dandeettan jedhee mana kan isin hojjedhamu mana olkaa mana lukkii dhibbaa qarshii 800 kan isin hojjedhe jechaadha. Qarshii 800 kun lafa bituu hin dandeettu. Lafa qotee bulaa kan ta'e kan kaartaa pilaanii hin qabne kaarii 200 bitachuu naannoo qarshii 200 fi hamma 300 kan itti gurguramu. Akkasuma fakkeenya magaalaa Adaamaa keessatti lafa kaartaa pilaanii qabu tokko kaarii 200 bitachuudhaaf qarshii miiliyoona tokkoof 200 hamma 300 achi gadis jiran irra caala lafti gaarii gaariin kanaan argama jechuudha. Kanaaf maal isin jechuu barbaade viidiyoo tokkoon tokko isin biraan gahaa ture san irratti gatii lafaa of keessatti hin qabatu hundi isaanii gatii ijaarsa meeshaa yookaan ammoo qarshii ogeessaaf kaffaltanii fi qarshii meeshaa ittiin bittan qofaadha malee bittaa lafaa of keessatti hin qabatu. Hamma ammaatti viidiyoo bittaa lafaa waliin isin hojjetan hin jiru. Kanaaf yeroo gaafii akkasiif immoo odeeffannoo akkasii yoo barbaadan magaalaa kana keessatti lafa kaaree hamma kana bitachuudhaaf qarshii hammam nu gaafata waan lafa akka kana magaalaa kana keessatti na barbaadu yoo jettan isin barbaaduu fi namoota naannoo jiran san jira irra odeeffannoo isinii abuuruu ni danda'a. Kanaaf waan akkasii mana gurgurachuuf akkasumas mana bitachuu lafa gurgurachuuf lafa bitachuu barbaadan gaafachuu dandeettan isinii barbaada hamma munaafitti. Kanaaf wanta akkasii rakkana jiru. Kanaaf bittaa lafaa of keessatti hin qabatu isin jechuu barbaada. Inni itti aanu waan baay'ee nama dhibu akkuma jalqabaatti isin kaasuu yaale namoonni tokko odeeffannoo sirrii kana hin jaalatan. Sigale waan sobaa kanaan kan waan barataniif akka baratanitti bulanii waan sobaa waan barataniif waan dhugaa kan hin jaalannetu jira tokko. Inni biraa ammoo namni tokko waan itti himame akkuma itti himametti kan fudhatu jira. Baazawee maatiin kee mana si ijaaruu danda'a, firri si ijaaruu danda'a, hiriyyaan kee si ijaaruu danda'a, abbaan manaa kan kee si ijaaruu danda'a. Gatii bittaa manaa meeshaa sana akka barbaade sitti himuu danda'a. Inni biraa ammoo magaalaa tokko gara baadiyyaatti meeshaan gurguramu gatiin isaa ol kaadha isin jira. Fakkeenyaaf simmintoo irratti magaalaa keessatti irra caalatti qarshii 700 kan gurguramu kuntaala tokko. Naannoo baadiyyaatti ammoo qarshii 850 gurgurama isin jira. Yaa ta'uuti ammoo kana facaalu gaafii nama tokko kan ta'e qorqoorroon qarshii 400 qorqoorroon inni tokko faani inni lammaffaan qarshii 300 fi caatama eessatti argite gonkumaa bakka kamittu iyyuu kanaan qarshii 400 qorqoorroon eessatti illee galee hin jiru wanta isin beeku wanta jechaan. Fakkeenyaaf viidiyoo guyyaaleen gaddaa isin hojjedhe torbii tokko ta'an fakkaate isin hojjedhe sa'aatii isaan suuqaa bayeetan kan isin hojjedhe akkasumas dukkaanaa sa'aatii isaan dhaqee gaafadhe warra meeshaa gurguran waliin haasee qorqoorroon sadarkaa tokkoffaa qarshii 325 kanatti himatan biyya keenya keessatti yeroo waa bitan wal karakkaruun jiraa mire kan kirikkirii osoo hin karakkarame xiqqaatu yoo meeshaa qorqoorroo baay'ee bittee fi yoo gatii isaa sanaa gujjette qarshii 320 sii gurguruu danda'a. Kanaaf yeroo sana suuqii gaafadhee kan bahe kenna magaalaa Adaamaatti jira yeroo sana gaafadhee suuqii yeroo dhuma san bahe qarshii 325 qorqoorroo sadarkaa tokkoffaa. Inni lammaffaa 300 fi 10 inni sadaffaan qarshii 300. Kanaaf
ani wanta sirrii sitti mee fi waan soba sitti mee maal garaagarummaa qaba. Ofii kiyya quantity ofii kiyyaa isin hojjedha. Dandeettii kiyyoo kan ofii kiyya waan ta'eef ofii kiyyaa isin hojjedha. Hamma isin sobaa sitti musa dhugoo sitti maara kenna qaba akkamitti akkasitti fudhattan. Baazawee gatii kanaan hin jiru. Hin sobaaminaallee. Kaayoonii odeeffannoo kana isin hojjennuuf yookaan bittaan meeshaalee biyya keenya keessatti gatii kanaan gurguraman jennuufi akka wanta akkanaa qaama akkanaatiin akkasiin hin nyaatamneef bare. Meeshaa tokko fakkeenya biifii bitachuu barbaadde biifii qarshii 10,000 biyya keessatti gurguramu qarshii 20,000 jedhanii sitti himuu danda'a. Kana oolchuudhaaf waan akkanarraa akka fayyadamtaniif kaa'uun keenya jalqabaa. Kanaaf namni biyya ormaa jirtan irra caalaatti mana biyya keessa mana kaawwan guddaan deemtan mana ijaarrachuudhaaf. Kanaaf namni mana isin ijaaru gatii isaa isinitti dabaluu danda'a. Jidduutti qarshiin keessan qisaasa'uu danda'a. Kan jedhu irraa kan ka'e odeeffannoo akkanaa isin biraan ga'u wanti nageessi tokko kana. So odeeffannoo dhugaa isa sirrii isa harka kennaan hojjennee isa sa'aatii san suuqadhaan yookaan meeshaa gurguru gaafan isinitti himne odeeffannoo kanatti fayyadaman. Namoonni qalbiidhaan fudhatanii akka fayyadamtan natti isin tanaan isin beeka. Kanaaf hin sobaaminaa isin jechuudha. Egaa inni itti aanu yeroo ijaarsa manaa isin biraan gahu kan immoo dallaasaa ta'u manaa isin biraan gahu eessatti naannoo kamitti gatii kanaan hojjetamuu danda'a jettanii namoonni na gaafatan hedduun jirtani. Yeroo baay'ee isin deebisaa ture isin deebisaa jedhee yaalaa ture. Kanaaf inni kun gaafii kanaaf naannoo kamiyyuu haa ta'u irra caalaatti naannoo hedduutti wal fakkaata magaalaawwan gurguddaa irratti baay'ee wal fakkaata gatiin bittaa meeshaalee bakka ekspoortii meeshaalee ta'an jechaadha wal fakkaata. Kanaaf naannoo kamittuu kan naannoo ijaaramuu ni danda'a. Baazawii naannoo tokko tokkotti gatiin mukaa fi gatiin ashawaa dabaluu ni danda'a. Kanarraa kanaaf meeshaalee kamiyyuu gatiin kanaan argama. Kanaaf namoonni warroon naannoo sanii xiqqoo kanarraa garaagarummaa qabaachuu ni danda'a. Irra caalatti wanti isin akkaataan isin itti fayyadamaa ta'uu dandeettan fakkeenyaaf mana kana ijaaruuf luukii qorqorroo luukii hamma kana gaafata yoo jedhe achirratti viidiyoo tokko viidiyoo irratti isin dhahee jira. Kana sibiilas yookaan feerroo hamma kana gaafata yoo jedhu feerroo barbaachisan feerroo beergaa 25 haa ta'u beergaa 20 haa ta'u beergaa hammam akka gaafatu asirraa qabattanii baatanii naannoo keessanis immoo beergaan tokko qarshii hammam akka ta'e bilbiltanii gaafattan herreegas haala sanaan hojjechuu dandeetta waan baay'ee isin dhibuu miti irra caalatti wanti nama dhibu mana sana ijaaruuf meeshaalee hammam nama gaafata bulkeetti hammam gaafata qorqorroo hammam gaafata mukas hammam gaafata sibiila hammam gaafata kan jedhu isa kanaadha kan nama dhibu malee gamu qarshiitti jiru wanta baay'ee ulfaatu miti. Darbii naannoo tokko tokkotti garaagarummaa kanaan waan qabaatuu fi meeshaalee hammam akkasiin barbaachisu as jalaa qabattanii gabaatanii booda hamma naannoo keessanii gurguramu baay'atanii argachuu dandeettan. Akkuma naannoo keenyatti hamma naan gurguramu jettaniis warroonni kanarraa naannoo keessan kanarraan garaagarummaa qabaatee gara keessaatiin na dubbisaati. Naannoo keessanitti gatiin meeshaalee meeqa akka ta'e na hubachiisa isaan isin hojjechuu ni danda'a. Fakkeenya naannoo keessan ashawaan makiinaan tokko qarshii 12,000 yoo ta'e naannoo keenyatti ashawaan makiinaan tokko qarshii hamma kana mee mana kana ijaaruuf qarshii hamma na gaafa jedhaati seenaatiin na gaafadha isin deebisa rakkinnan jiru. Kaffalti waan itti kaffaltanii miti waan dadhabbii isin gaafatu anatu itti dadhabee isin hojjeta malee. Isa kana inni itti aanu viidiyoo yeroo hojjettu guyyaa irratti maan barreessine wanni akkasii YouTube bakka biraatti argitan jira jechuun viidiyoon tokko yeroo hojjetamu upload erga godhame sa'aatii sanarraa jalqabee yeroo hammamitti yookaan guyyaa kam akka gadi dhiifame sa'aatii kam irratti akka gadi dhiifame ni maanne nuyyuu. Okay, bakka viidiyoo hundumarratti torbee tokko dura guyyaa lama dura guyyaa 5 dura waggaa tokko dura 6 gana dura jedhee viidiyoo hundumarratti hin kaa'u. Kanaaf achirratti akkasitti ilaalaa malee guyyaa akkana gadhiise jedhee wanta irratti barreessu kan namni biraas haa ta'u wanti irratti barreessu hin jiru. Okay, inni akka gaafiitti inni gaafii sirriidha. Jechuun wal isaan harkaa dhabuu danda'a. Kennaafi meeshaa waggaa tokko dura gadi dhiifame kan bara kanaati jettee fudhachuu dandeetta. Kanaaf akka akkasitti hin fudhanne viidiyicharra waan jira ta'e after 4 week after 1 week after 1 month hin qaba jedhee ittiin akkasitti hin qaba waan ta'eef sumarrayyuu hin jira. Isarra laalaati akka wal jala san harkaan dhoofne. Yookaan ammoo seenaatii gaafadha waan sana hojjetu. Kanaaf ani hojjedhu ta'e seenaatii gaafadha. Malee guyyaan irratti akkasitti hin barreeffamu. Inni ta'an irra caalatti namoonni gaafatu tortan lakkoofsa bilbila kan keetiin seenu lakkoofsa bilbilaa maa hin maxxansine namoonni jettanii gaafatan jira. Kanaaf viidiyoo adatu yeruma viidiyoo hojjedhuun lakkoofsa maxxansuunis baay'ee tokko ni ulfaata. Kanaaf guyyatti viidiyoo lama hojjedhu guyyatti harka lama yeroo maxxansaa deeme baay'ee namatti hin tolu. Kanaaf al takka lama yoo maxxanse hin gaa jedhee sana itti fudhe. Kanaaf yeroo duraa tokko lakkoofsa biraatti fayyadama kana dura lakkoofsni ammaan hojjetu.
Video kana irratti isin maxxansa lakkoofsa kana karaa telegiraamaa ta'uu messengerii imo ta'uu WhatsAppidhaan argachuu ni dandeenya. Qajeelcha bilbiltan argachuu ni dandeettani. Lakkoofsa bilbilaa ammas ni barreessa. Lakkoofsa bilbilaa amma argaa jirtan kana duwwaa sagal torbaatama torbaatamii tokko sagaltamii saddeet digdamii shan jedhu kana asirratti isin barreesse gara komentii jalattis isin barreessa. Jala laaltanii waan gaafachuu qabdanii fi waan komees qabdan dhiyeessuu ni dandeettani. Kanaaf lakkoofsa bilbilaa isin maxxansa odeeffannoo qabdan hundayyuu odeeffannoo dhaga'uu qabdanii fi yookaan ammoo dhaga'uu barbaadanii fi ofii keessanis odeeffannoo qabdanii gama kennan yoo geettan deebifnee waan baay'ee akka irraa fayyadamtanii fi akka irraa hubattan isin taasifna. Hamma xumuraatti waan hordoftanii galatoomaa ulfaadhaa galanni keessaan dachaadha viidiyoo biraatiin hamma walitti deebitu nageenya keenya bakkuma jirtanitti isin qaqqabu yaadaaf akkasumas ammoo ergaa soo qabaattanii gaafii fi komiillee yoo qabaattan komentii jalattis barreessaa karaa keessaattinis koottaana gaafadha. Isa ta'an ammoo viidiyoo ta'an irratti mana akkamii akka barbaadanii mana lukkii meeqamu kan murakaan akka ijaarrachuu barbaadan akkasumas meeshaalee biyya keessa kam meeshaa akkam akka bitachuu akka barbaadan seenaatii gaafadha. Inni ta'an ammoo magaalaa kamirratti lafa gurgurachuu fi bitachuu mana ijaarrachuu fi gurgurachuu akkasumas bitachuu fi gurgurachuu roon barbaadanis gaafadha isin jira.